mootummaa kiyya gurradheetiin deema halkan magaalaa tana keessa. Ni tolchite. Eeysa paangaanii moodha isliimoo seekintiriimoo. Awonni beeytan sabooti as turtee jirta baangaanii. Ay paangaanii hariyaan filaatiin ture ana raawwatu ture haga ilaa samitti gaangistar Nazir Geeti gaafadhu warra shugguxii jahan deemu gaaf duraasan. Dheertuu gabaabduu furdoo qalloo hundoon deemu turre shugguxii barasan. Haasoyni keetu haasoo Itoophiyaa haasoo ijoollee magaalaati. Xiyyaa matree isaaniin deemuu ture karaa paangaanii fi shoromoo fi karaa saantireezaa san matree isli karaa lama. Karaa lama kun karaa madaaree san matrees qabaddeetiin deemuu ture. Beeyteegaa. Kaambiin tiyya madaareedhaan amma. Anillee beezii achiin qabaachuu ture madaaree achi matrees hin deemuu ture qawwee gurguddaa matrees. Eegaa laga sanachi dabartee laga. Eegaa. Laga sanachi dabarraan beeytaa magaalaa ajaa'iba baata Niiyorkitti achoo baata laga sanachoo dabarraan shugguxii feete fudhattee tas baata. Awoo bar yaa'oo shugguxii babbareedduu achi jirtu bar furdoo qalloo. Eegaa. Gabaabduu dheertuu furdoo ta akka borcii jijbii kiyyaa hunda harkatta achi borcaamii shugguxii borcaamii takka gartee akkanatti ta xiitii jala kanaan akkanatti nyaattu takka waan akka saafaa keessa nyaattu akkanan naannoo itoggaa dhoyi. Ta akka giingoodhaa ta akka giingoo. Eegaa ta akka giingoo akkanan naannoo ittu furdoo tana. Shugguxii amma tokko kadhoon tana dhufee asii nafteenyaa fi shaneen ergattee sheekha Nawaar qabsiiste san. Eewwa. Gurbaa san hin beektu. Haya. Gurbaa sun hundi barachi dhaqee bar madaaree tana keessa dhaqeeti. Haya. Shugguxiin barbaada deema filima ilmaan Oromoodhaan nafteenyaan attaallaltee oloo ergitee gurbaa. Haya. Ummata nafteenyaa tokkos goosisee beekta ummata shororkeessuu Dr. Abiyyi masaraa tana keessaa gabbaasu ummata barbaadu. Eegaa ati shaneen haadha tolchiiti dingilchi matreesii. Waan tashaneedhaa tokkicha fuuren baasu zaa ammaa tanatti jechuu. Shaneen hin jirtu duutee jirti. Ooreedii duutee jirti beektaa. Durbar saantireezaa charchisanitti ummata waliin qabaniiti dhageekaa. Nan dhagaa. Saantireezaa charchisanitti ummata waliin qabanii bar dur maallaqa waboo maallaqa waboo ergaa. Hoddaa bitaa, caantaa bitaa, yuunifoormii bitaa, qawwee bitaa jedhanii bar dur ummata waan inni ogaaliidhaan bitatu miskiina kanarraa maallaqa guuruu turan gaafa sanirratti dhukaasa bane gaambara meeqa eegan achii dhufe. Ati jagnaadhaadhii si agareetiin jira ilmoo dhiiraati sirraa kaaseetiin jira waan karaa kanatti tokki nambar waan abbaa feete dhoytee jirta abbaa feete san dhoytee jirta. Helle silaawo. Abbaa feete san dhoytee jirta sirraa kaaseetiin jira waan kanatti. Anillee kunoo karaan deemu jira asii simbiraa halkanii meechi. Abbaa halkan zaa sagali amma tanan alaaloo galaabar. Shaa jechaa bulteensi giizaan meeqa achitti miti. Akkanumattiin ummatuma akkatti cablaqqaa ganda keessa deddeemee guyyaa magaalaa jeequ kanan likkii galchageetuma nin gabbee. Haya likkii galchitee. Likkii galcheetii namman tan ol seenaa baramman ol seene akkan ol seenetti nan feesbuuka kan kee gizeeti laayivii dhufteerraan hedduun wanta si jaabee taa hedduu nama toppi namaati ati. Qawwee malee harka duwwaan deemin qawwee malee hin deemin. Ani maraadde boon waraana 150 na duuba deema waraana 150 ummata gaandistoroota. Qawwee malee akkanaa jettee halkan kophaa kee hin deemin qawwee malee hin deemin. Laazimaami. Amma kinaa abbaa lama sadi faadhaaniin bobbaa. Guyyaa deemeen. Eegaa hayya. Eegaa akkasitti nama si tuqe irra dhahi mataa keessa malee dhahin nama si tuqe. Boo guyyaa adiidhaan mataan adda facaasa keessattuu uummata bilisummaa Oromoo tana zaa ammaa tanatti hin feene kanan baantu. Nama hin tuqinii nama si tuqu hin dhiisin hin tuqinii nama si dhufe hin dhiisin nama si dhufe jechuudha. Lama seera tokko jira. Nama si dhufe hin dhiisin
nama hin tuqin nama na dhaga'u jirta gorsa kiyya fudhu Ayyee. nama hin tuqin irra qawwee ta'e xiyitii ta'e of jalaan balleessin hanqa inni lalli jiraa miti hoggaa inni si dhufe dhukke irraa kaasa Yaa. naasiin jeesan. Oh, nin dagaa se. Egaa nama hin tuqini ha dhufe immoo ha dhufe dhukke irraa kaasi hanqa inni dhufu eegi jaaba. Woo tokkichi kana dubbatu hin jiru bar. Kana dubbatu yoo jiraateemi nattuun dubbatu abbaan fedhe sun. Garuu nuti ha bilisummaa Oromoo tana qeerroon 5,000 olitti wareegamtee bilisummaa tanarraa isin geesse. Ewa. Warra balleessuu fadhu jira beeytaa. Hindi isin shanu mana dhaha achi keessatti. Shanee tana tolchanaa dhaha. Shanee tana tolchanaa dhaha. Ilmaan sharmaaxxeedha tana. Shanee ilmaan sharmaaxxee tana dhukkee irraa kaasa. Sharmuuta. Shanee maaliiti sharmuuta. Sharmaaxxeen jaana maqaa irraa jijjiiree shanee jechuun sharmaaxxeedha. Sharmaaxxee beeytaa? Wal addaa bar sharmuutaa fi sharmaaxxeen adda adda. Shanee jechuun sharmaaxxeedha. Sharmaaxxee. Akkasii. Laazima. Akkana gaafuno. Yaa shanee jechuun sharmaaxxeedha. Amma maqaa hedduu kan itti beeynu nuti. Shanee jechuun sharmaaxxeedha. Hoggaa sharmaaxxee jenne shanee ta'uu beeka. Hanqasuma. Bakka. Ayaga. Nageetti gaa khalaas anillee karaan deemu jira. Ayyee Naziir keenya itti jabaaddu haaluma kanaan itti fuufi. Abshir lammiitiyya. Nairobi tanaa narra dhiisi karaa keessaatiin si dubbisa. Abshir. Ayyee taate Naziir keenya deema ayyee baay. Ayyee baay nageetti uf eega hedduu uf eega achitti uf eegaadha. Khanii akkan sin waan sammalee sosohii. Waan sassafiriidhaan okkeedhaan jira umaa rakkoon qabu. Ewa. Ayyee taate Naziir keenya. Okay nageetti abbaa kiyya nageetti. Ayyee baay. Okay. Addunyaa guuturraan waraana akkanaatiin qaba addunyaa guuturraan addunyaa tana guuturraa waraana akkanaa qaba bakka hundatti waraana kiyya khasusu sigala wana sinyo ana commander Nazir waraana bakka hundaa hin qabaan ay Fatima binti Mali daatuni maalif diddareefun tana Fatima binti Mali بنت مالي ده من خاصته فكر يجم مالي جمو مال جدي فكر يجم مالي تم كله فكر يجم مالي هالو أكم نجا فكر يجم مالي أتقول له مورمو ده Laki ani kullo miti ani Oromo da dubbata tume kullo maka nambe kume hai mali dubare jim mali jettu maqaan kun eeyse eenyu sii kenne maqaa kana na dhageessami obboleesso kullo kajaam kuni kullo kajaramu anin jimma keessatti dhaladheetiin guddadhe jechuudha baradheesi nin beekaa University keessallee deemee hanga ilma namaa takka baradheellee nin beeka jechaadha. Kullo kajaramu kadhufanii buna funaanan nin beeka garuu kadhufanii jechuudha hojii hojjetanii dalagatanii galan. Warra buna guuru jechuu. Buna kana keessa dhufaniiti ciranii waan daddaa kana godhaniiti. Mee maqaan kee kuni maal jedhame maqaan kee kuni Fiqir Jimmaa Liyyaa. Jaalala ilma abbaa Jifaar takkaan immoo ilma Jimmaa yoo jette siif hin salphatu qallaalii siif hin tahu. Fiqir Jimmaa jechuun moo jechuun Fiqir ya Jimmaa jette Fiqir ya Jimmaa jechuun maal jechuun Fiqir ya Jimmaa jechuun kun maal jechuudha?
Namni Facebook makkumatti toleen balataa bartee sana makkumatti toleen jechaadha. Fedhu maqaa abbaa kiyyaatiin banataa Facebook 3-4 banachuu fedhe jechuudha. Makkuma fedhiin banatanii. Aha. Mucaan reefuu tokko lij yejimmaa lij yemaalii lij warri jedhamu kun kuulloodhaan aan jedhe akkam jetta kanarratti ati? Abo? Ni nagaa. Warri maalii lij yejimmaa lij jinnii lij mitirqoo lij jedhamu kuni kuulloo sanii jedhe reefuun tana mucaan ilmi abbaa Jifaar tokko maal jetta kanarratti ati? Xiqqoonni kijibe kiyyaan kijibee ba'e dhugaa rabbii bakka sanitti kijibee ba'e dubbisaa keessatti bakka sanatti kijibee ba'e maaliif ilma Oromoo qulqulluu jechuudha ka akkasiin banataa arguun ilma Oromooti. Kan afaan kuulloo dubbatanu namni afaan kuulloo dubbatu jechuudha magaaluma Jimmaa keessatti kooyuun argamu jechuudha kan abbaa qabeenyaa kuulloo maaloo of qulqulleessina jedhe kijiboo of eege achirratti kiyyaan. Jechuun kuulloon kuni ati amma maqaan kee kanaa miti feek akkaawuntiidha jechuudha ati garuu kuulloo miti. Laa ani maqaan kee kuulloo miti haa kennaa Naasirin jedhamaan kuulloo miti. Duuba maaliif Jimmaal ilma abbaa Jifaar ilma Jimmaa jettee yoo baafatte gaariin ta'uu yoo Oromoo taate yoo ilma abbaa Jifaar taate ati fiqir Jimmaalis jechuurraa jaalalloo ilma Jimmaa takka ilma abbaa Jifaar yoo jette sun qallaalii siif hin ta'u irra salphaa siif hin ta'u dhiifama wajjin garuu waan barbaadde baafachuu mirga qabda. ግን የጅማ ልጅ የአጋሮ ልጅ የጅኒ ልጅ የሻርማጤ ልጅ የማሊ ልጅ ጀቹራ ኢልማ አባ ጂፋር ሙጫ ኢልማ ጅማ ጀተ ዮ በሬ ባፈተ ረሰልባ ሲፍንተሁ ጀቹማ ፍንጀ ዱጋኬ ወዚር ዱጋኬ ዱበታ ጅርተ በከ ሰኒቲ ዱጋ ዱበታ ጅርተ ማሊፍ ፌስቡክ ሰዲ ለማ ፋን በነተ ጅሬቻ ነምኒ ተከ መቃ ሳቲን በነታ ተከ መቃ ጨፈራ መቃ ኦሮሞ ማሳጅ ጂሩ ፊሚ ይበርት አቲ ፌስቡክ ከመገ ቀብዳ አኔ አማ መታ ከየት ፌስቡክ ሰዲን ኦርቶፌ ፌስቡክ ሰዲን ኦርቶፋ ተከ መቃ ያኒ ኦርቶፌ ተከ መቃ ያኒ በነተ ሰነሁን ዳኖ ቹዳ ሰነሁን ዳኖ ተከ ካና ቆፋን ዲሬጅ ማለት ጀደ ከነ ቆፋኒን በነተ ማለ ዋይ ሁሉማ ፊሚ ሰኒ kijiboo feeke kiyyaan bakka sanitti kijiba gaggeessee ka'e akkasa dogongoree ka'e baay'ee si jaalladhe jechuudha bakka dhengada qofatti dallannee turre sababa bakka akkasii irra si darbinee jirra. Kanaafuu baay'ee abshir galatoomii ilma abbaa Jifaar maqaa je'usaniin yeroo gabaabaa keessatti akka dhuftee si dubbisu abdii guddaan qaba. Naajiraadha ilmaan abbaa Jifaar har'aan tana yaada gaariidha dhiheessinee ijoolleen warra ani Jimma niin jaaladha ilmaan abbaa Jifaar niin jaaladha dhugaa rabbi garuu kuulloo fi wannaa addaan baasnee beekuun baay'ee waan gaarii ta'eef natti fakkaata. Kanumaaf Hundaa yoo addaan baasanii yaaqeeffachuun bareeduma. Hundaa addaan baasanii kuulloo kan Oromoon kameenan addaan baafachuun gaariidhuma. Uummanni amma gandaan wal qoodee jechuudha. Walola fandaa gaddiisaa jira fandaadha jechuudha. Kanaafuu kuulloon kun kami Oromoon kam jedhanii addaan baasuun bareeduma. Baay'ee nama gammachiisa hojiin kee. Mee ani wanniin balleesse kanarratti badiiniin qaba waan kan addaan baasuu kiyyarratti. Laa ati badii takka qabdu amma ati badii takka qabdu karaa sirriirra jirta. Kuulloo Oromicha kan walii qorachuu kana addaan baasuudhaaf bareedduu jirta. Galatoomi ilma abbaa Jifaar guyyaa gaarii naa qabaadhu nageetti isin hundinuu jiraadha nageetti baay. Ayyee galata irraa na hafeetillee. Okay ayyee nageetti baay.